Sirna eebbaa kitaaba Jaalammii Beenyaan barreeffaman hundee gaaffii Oromoo fi Dayaa jedhaman irratti gabaasa kutaa lammaffaa qindeeffanne. Sagantaa keenya darbe keessatti sirna eebba kitaaba Jaalammii Beenyaa irratti gabaasaa kutaa jalqabaa gama keessaniin geenyee turre. Itti fufa kutaa jalqabaa kutaa lammaffaa isaa akka itti aanutti qabannee dhiyaanneerra hagamaa itti nu hordofaa. Qabsoo bahuudha as dabeechiin dabuu yoomuu dhaabbataadha. Qabsoo Oromoo roga hundaan taasifamaa ture kan siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa keessatti qabsoon mirga abbaa biyyummaaf, dimokiraasiif, eenyummaa Oromummaaf taasifamu keessaa sabni keenya maal keessa ture, maal keessa jiraa fi maaltu nurraa eegama isa jedhu hubatamaa fi qabatamaa godhee uummataan gahuu keessatti barreeffamni bakka olaanaa qaba. Olola gita bittoonni sirna alagaa qabsoo haqaa ilmaan Oromoo diddaa gabrummaaf mirga abbaa biyyummaaf falmaa jiran kana busheessuuf taasisan cabsuuf qabsoon karaa barreeffamaan taasifamu barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha. Didhaalee fi dhiibbaa garaagaraa akka sabaatti Oromoo irra ture kan hubatan ilmaan Oromoo qaroo ta'an wayitaa adda bilisummaa Oromoo hundeessanii qabsoo Oromoo bifa adda addaan faca'ee ture walitti fidanii fuulaa tokko qabsiisan san karaa ittiin hawaasa isaanii dadammaqsan akkasumas kaayyoo fi akeeka jaarmichaa ittiin uummata isaanii barsiisanii fi ibsan akkasumas olola farreenii cabsuuf fala kan jedhan barruun tokko akka qophaa'u murteessan. Koree gidduu abaa'oo yeroo sanaan qophaa'ee barruun bakkalcha Oromoo jedhamu uummataaf akka dhiyaatu taasifamee ture. Bakkalcha Oromootiin alas barruuleen akka sagalee bosonaa jedhaman uummata keenya hubannoo siyaasaa isaa cimsuu keessatti yeroos qooda guddaa bahatanii turan. Saniin boodas kanneen akka gaazexaa Urjii, Seefna Balbaalii fi kanneen biroos akkasuma shoora hin dagatamne bahataniiru. Barreeffamni bakkalcha Oromoo tokkoffaa akka barruu seenaa ABO irra jiruutti haala siyaasa gaafasii dantaa Oromoo irra dhaabbatuun xiinxala seenaa fi saayinsaawaa gochuun akkasumas sagantaa siyaasaa ABO bal'inaan ibsuun qabsichaaf humna guddaa akka ta'e ibsa. Egaan akkam jirtu hordoftoota keenya kabajamu. Qophii keenya torbee darbee keessatti Jaalammii Beenyaa mana hidhaa keessa taa'ee kitaaba 2 barreessuun uummata keenyaan ga'uu isaa hordofee sirna eebba kitaaba kanarratti hundaa'uun gabaasaa kutaa jalqabaa isiniif dhiyeessinee turre. Kutaa lammaffaan isaa akka armaan gadiitti dhiyaata. Muuziqaa ce'umsaa kanaan booda walitti deebina. Demokrasii dhugaa hundaaf wal qixxummoo kaayyoo kaafan mannaa ilaalchi abaa'oo sabboonummaa sabaa demokrasii dhugaa hundaaf wal qixxummoo kaayyoo kaafan mannaa. Hordoftoota keenya torbee darbee sirna eebba kanarraa kanneen qooda fudhatan yaadota isaanii wal duraa duubaan cuunfinee isiniif dhiyeessinee xumura irratti yaada Jaalammii Gammachuu dhimma kitaaba kanarratti dubbate gama keessaniin geenye kutaa jalqabaa xumurre. Har'a kana eegallu sirna eebba kitaaba kanarratti yaada isaanii kan ibsan gargaaraa Profeesaraa Barsiisaa Fedhasaa Taaddasaa yaada isaan nuuf laataniin. Barsiisaan Fedhasaan guddina afaan Oromoo irratti nama shoora guddaa bahachaa jiru hoggaa ta'u kitaaba Jaalammii Dayaa jedhu ilaalchisuun qeeqaa fi jabina kitaabichaa akkasitti ibsanii jiru. Egaa ani barsiisaa yuunivarsiitiidha. As yuunivarsiitii Finfinnee irraa nan baradhaa. Wallaggaadhaa immoo nan barsiisaa. Kanaaf qeeqii ani amma dhiyeessu qeeqa ogummaa irratti hundaa'edha. Kanaaf obsaan akkana dhaggeeffattan abdii qaba. Mee jalqaba seensa gabaabaa kaasaa asoosamni kalaqa abbeentummaa dhuunfaa qabu kan barreessaan argaa yaada ofiin dhugaa addunyaa kana bu'uureffatee barreessudha jedha. Inni biraan barreessaan illanyaa yookaan aayidiloojii kan jennu sammuu isaa keessaa qabu addunyaa kalaqaa nu seensisuun waanuma nuti beeknu kunkuteessee karaa adda ta'een
deebisee nutti agarsiisa. In calaqqisiisa osoo hin taane nun kuteessa jechuudha. Waan sila jiru sana, waan nuyi beennu sana, dhugaa sana hunkuteesseeti kan inni nutti agarsiisu. Santu yaadmiira yookaan emotion kan jennu kan nuyi of keessaa qabnu sana dadhabbii malee yaada dubbisa sanaa xumuruu akka dandeenyuu fi kan nu gargaarudha. Asoosamoonni kun gosi lama jiru. Asoosama gabaabaa fi asoosama dheeraadha. Addummaan isaanii bal'inumaaf dhiphinaa akkasuma ergaa bal'aa dabarsuu keessatti asoosamoonni dheeraan baay'ee barbaachisoodha. Amma xiyyeeffannoon ani qeeqan irratti kennu gara kana waan ta'eef caaccullee asoosamaa yookaan elements of fiction kan jennu keessatti jaargochi jira, pilooti kan jennu. Sababni isaa tarii isiniif jechi kun haaraa ta'uu danda'a namoota biyya hambaa kana jirtanii kana quba qabaachuu dhiisuu dandeessu. Kanaaf afaan Ingiliziin biratti barreessaa. Yoomessa kan jedhu jira, nan fakkii waldiddaa ija akkaataa fi ergaa kan jedhu. Asoosamni dheeraas ta'e gabaabaa wantoota gurguddaa 7 kanarraa ijaarama jechuudha. Akkuma qaamni namaa harka, miila, ija maal qabu asoosamni jaargocha, yoomessa, nan fakkii, waldiddaa, ija, point of view kan jennu akkaataa style fi ergaa of keessaa qabaata. Egaa qeeqni asoosamaa hoo? Qeeqni asoosamaa caacculee kanaan wal qabata. Sanas yaaxinaalee yookaan tiyoorii adda addaatiin qabneeti xiinxallaa. Kana keessatti jabinaa fi laafina ilaallaa jechuudha. Yaaxinaalee hedduu jira. Ani garuu kitaaba kanaa fi yaaxina dhugoominaa kan jedhu yookaan riyaalizim kan jedhuun fayyadame. Maaliif riyaalizimii fayyadamaa? Seenaa asoosama tokkoo dhugaa hawaasni keessa jiru agarsiisuu isaa gadi fageessee kan qoratu tiyoorii kanadha. Yaaxina dhugoominaa caacculeen asoosamaa, yoomessi, nan fakkiin, waldiddaa fi ergaan asoosama tokko dhugaa hawaasni keessa jiru keessumaa gama siyaas-dinagdee hagam mul'iseera, hagam mallatteesseera. Hawaasummaan achi keessa jiru maal fakkaata? Kitaabni kun ija dhugoominaatiin maal akka fakkaatu kan ilaallu ta'a. Kitaabni ani dhiyeessu isa kana jechuudha. Daaya kan jedhudha. Kanan gabaabsee isinii dhiyeessuu yaala. Egaa qeeqa asoosamaatti amma kan dhiyeessu qeeqni immoo waan lama of keessatti qabata. Tokko hanqina inni qabu agarsiifna. Lammaffaan jabinni isaa maal fakkaata kan jedhu. Asoosamni kuni egaa akkuma isin beektan obboleessa keenya Lammii Beenyaatiin akka barreeffame. Inni biraan barreessaa kanadha. Fuula 230 qaba. Seenaan asoosamichaa kutaa 25 qoqqoodamee dhiyaate. Nan fakkiileen asoosamicha keessaatti hirmaatanii seenaan irratti raawwate yookaan immoo seenaa raawwatan ammayyuu gurmeessaa kitilaa kan jedhamu jira. Guutuu namarraa kan jedhamu jira. Sooyyameen jirti. Sooyyamee osoo hin taane sooyyomee jedha inni gaafa barreessu. Soorii ani sooyyamee jedhe, ani sooyyamee jecha akkasii waan hin beekuu fi harki koo achitti fiige malee sooyyomee. Obbo Addunyaan jiru, hiikaa, Oliyaadii, Seenjee, Obbo Galataa namooti kun keessatti seenaa asoosama kanaa keessatti warra gahee guddaa taphatanii malee kaawwanis jiru jechaadha. Ciminni kitaaba kanaa maali? Egaa qulqullinaan barreeffamee yaada ibsuu barbaade sirnaan agarsiiseera. Qulqullina gaafan jedhu waa hedduu kaasuu dandeenya. Sana dhumarratti waan dubbadhu waan hin qabuuf biran darbaa. Irruma caalaa dhugaa Oromoon keessa jiru agarsiise. Sududaan, adeemsaan waan Oromoon keessa jiru kan lafa kaa'ee rakkoo siyaasaa bara dhufaa darbaa jireenya ilmaan Oromoo irratti sumii ta'e kana sirnaan agarsiisee jira kitaabni kuni. Ciminni itti fufee egaa gaafa nama game diduun akka hin hafne garaanuu waan itti ergan hunda hin fudhattu kaan diddee ol deebisti jechuudha. Diddee ol deebisaa fuula 61 hanga 62 keessatti yaada kan argattu. Kun immoo maal qaqqabsiisaa? Maal hordofsiisaa? Sababa diduu kanaa fi harka abbootii irreetiin aanamuutu jira. Fakkeenyaa fi kan obbo Guutuu Namarraa kan jedhaman
barsiisaa afaan Oromoo akkasuma aadaan Oromoo naannoo magaalaa Naqamtee keessatti deebi'ee akka jiraatu gochuu isaaniif qofa dararamanii ajjeefamanii bakkeetti akka gataman kitaaba kana keessatti argina. Maatiin reeffa isaallee awwaallachuudhaa fi gadda taa'uuf illee dhorkame jechuudha. Dirreen barnootaa akka buufata waraanaa ta'uun sun yaadannoo Oromiyaan keessa turte egaa fuula isaa isinii ka'an jira yoo barbaaddan. Inni biraan rakkoo jireenyaatiin dhaloota burjaaja'e daandii gubbaatti gatamee jiru kan namuu muddama isaa hin hubanneef walumaa gala burjaajii ciniinsuu dhalootaa mudatee kan jedhu achi keessatti kan kana akeeku ni jira. Adeemsa jireenyaa keessatti rakkoo nama mudatu injifachuuf ifaajjiin taasisan obsi danda'uun barbaachisaa ta'uu argina. Inni biraan dhiibbaa gama jireenya gaa'ilaan shamarran irra ga'uu dhukkubsee dubbatee keessattuu qarshii ilaalanii deemuun dhumni isaa rakkoo akka inni qabu kitaaba kana keessatti agarsiisee jira. Egaa qabsoon finiinuudha ittaanee qeerroon harka wayyaa jalaan ijaaramanii qabsoo karaa nagaa finiinsuu manneen barnootaa keessatti mormii dhageessisuu kuni raawwii keessumaa yeroo bara diddaa garbummaa sana manneen barnootaa keessatti raawwatamaa ture wal qabataa waan qabatamaa nuyi ija keenyaan argineef keessatti hirmaanne kitaaba kana keessa jira jechuudha. Mootummaan abbaa irree dargaggoota jumulaan qabee hidhuu bakka buusee agarsiisee jira. Sababa wareegamaa sabboontotaaf fincilli diddaa hin finiine malee duubatti hin deebine jechuudha. Hiriirri mormii bakka hundatti raawwatamaa akka ture fuula 124 irratti agarsiisee jira. Ajjeesanii reeffa yakkuu du'aa boolla keessatti dhiphummaan arrabsuu wanta akkasii kun gocha aangaa'onni yeroo sanaa namoota irratti raawwachaa turan sana sirnaan agarsiisaa jechuudha. Inni ittaanu kutaaleen hafanis haaluma kanaan dhugaa hawaasni keessa jiru akka isaan agarsiisan cimina tokkotti ilaale jechuudha. Keessumaa dheertuun mukni dheertuu jedhamtu akkamiin odaa suuta mataa yaabdee akka isheen gogsitu fuula 134 hanga 135 keessatti oliyaadii barattoota dura dhaabbatee dubbate dhimma sanaa wanti nuyi keessa jiru akkas jedhee dubbate akka gadi ba'een adda isaa keessaa rasaasaan rukutamee du'e jechuudha. Mucaan kuni sunillee achi keessatti sirnaan agarsiifame barattoota harka duwwaa hiriira baatetti dhukaasuun sun fuula 138 irratti burjaajiin uumamuu sana argina. Barattoonni adda dureen hiriira hoogganaa turan rasaasaan akka rukutamanii dhuman baay'een isaanii sababa sanaan namoonni ciccimoon mana hidhaatti akka darbataman walumaa gala dhugaa Oromoon bara waayyaanee keessa ture akka ta'e kitaabicha keessatti nan argaa. Sababni isaa bara 1998 jechuun yoomessa akeekee waan jiruufi jechuudha. Egaa hidhaan qabsoo duubaa akka hin deebisin jireenya barreessichaatu hima. Innis kan hidhamee mana dabaa jirus inni alkallattiin hidhamee ala jirus garaagarummaa hin qabanii jedha. Garaagarummaan jiru dhiphina bakka itti hidhamaniif bal'ina funyoo sanaa akka inni ta'e bal'ina inni ala jiru fagaatee deemuu danda'a. Waan burraaqee deebi'ee galuu danda'a. Inni iddoo dhiphootti hidhame. Kanaan alaa adda addummaan keenya hin jiru jedhee dubbataa jechuudha. Hiikaan mana hidhaa keessa taa'ee yeroo ammayyuutti dubbatu sana agarsiisaa jechuudha. Kitaabni kun kallattiin asoosama Oromoo jijjiiruu keessatti bu'aa guddaa akka buuseetu natti mul'ata jechuudha. Sababni isaa tarii isin baay'een keessan quba qabaachuu dhiisuu dandeessu asoosamni amma biyya keessatti barreeffamee ba'aa jiru asoosama nama jibbisiisa. Inni kaanisuma duraan barreeffame galagalchaa, inni kaan immoo waan qulqullina hin qabne barreessaa, seenaa barreeffame sana dubbisuun iyyuu namatti hin tolu. Kitaabni kun garuu sana shiifti godhee jijjiiree kan jedhu ergan kaa'ee egaa amma as keessatti eenyutu yakkamaadha jedha. Eenyu yakkamaan seenaa jedha. Eenyu isaan immoo nuyi jedha. Nuyi warra mirga ofiif waliin ka'ee irbuu gane moo
isaan warra morma olii yaade jechuun mucaa ajjeefame sana gorra'ee raaree dhiiga isaa boraafatee eenyu yakkamaan jedhee kan gaafatutu jira achi keessa Seenjee kan jedhamtu nam fakkiin tokko kana gaafattee jechuudha. Egaa cimina keessatti qulqullinni asoosama kufee ture utubduu ta'eeraaf jechuudha. Qulqullinni asoosama keenyaa kufee ture. Ogbarruu keessatti dhuguman isiniin jedha yeroon itti ijoolleedhaan asoosama hin maxxansinaa jedhurra ga'een tureanii kitaaba nan gulaala waan ta'eef rakkinan argu baay'ee kan nama yaaddessu ture. Kitaabni kun sana jijjiiruu danda'eera. Keessumattuu mallattoo inni bakka buusee Oromoo fi Oromiyaa agarsiisetu adda ta'e natti mul'ate. Amma jaalalli ammayyuu fi sooyyamee fakkoommii sana akeeku. Jaalalli isaanii sun fakkoommiidha argitanii. Ammayyuun ijoollee Oromoo Oromoota yommuu ta'an sooyyameen immoo Oromiyaadha jechuudha. Amma jaalalli ammayyuu fi sooyyameen goolabamne rarra'ee daandii irra jira. Oromoon waan barbaadu qaba. Oromiyaa keessatti waan argachuu barbaadu qaba. Garuu san argachuu hin dandeenye argitanii. Suni jaalala hin goolabamin nutti agarsiisa jechuudha. Jaalalli hin goolabamin kun immoo ijoollee kana lammaniin bakka bu'e. Silumayyuu ammayyuun kun nama maqumti isaayyuu akka itti bakka bu'e waan qabuuf jechaadha. Sooyyameenis akkuma sana kun ijoolleen kun lachana asoosamicha keessatti hin qaari'u. Suni hin qaari'u gaafa isin jedhu seenaa hunda keessatti mul'atu. Sun maal natti agarsiisa Oromiyaa fi Oromoo ammayyuu waan barbaade hin argatin ammayyuu itti dadhabu sana itti miidhamu sana agarsiisa jechuudha. Tarii yeroon koo ga'aa jira yoo ta'e hanqina gabaabduu isinitti himuu yaala. Akka hanqinaatti wanti ilaale saxaxni qaama barruu qopheessuu irratti rakkootu natti mul'ata. Bal'inni fuula barruu yookaan maarjin kan jennuu fi bifni qubee baay'ee shifateetti kan inni mul'atu agarsiisuu nan danda'a jechuudha. Baay'ee shifatee namni iji isaa rakkoo qabu dubbisuu amma dadhabutti ga'a sun akka hanqinaatti natti mul'ata. Inni biraan egaa sun rakkoo barreessaa miti dizaayineriitu balleessedhee yaada. Barreessichaa fooyyessuu qaba jedhee kan hin yaadu yoomessi bakkatu dhiphate beektu. Yoomessa kan jennu kun yoomii fi eessa akkasumas haala hawaasummaati kan inni qabatu. Bakki eessa asoosama dheeraadha kan jennu bakka bal'aadha kan inni uwwisu. Inni kun garuu magaalaa Naqamtee keessatti jalqabee achumatti xumuree kana booda Oromiyaa keessallee naannessuu akka danda'uu fi koomentiin kun akka bira ga'u nan barbaada. Taateen seenaa bal'aa magaaluma Naqamtee keessatti guddisee achumaan daaddisee rarraasee achitti hambisee jedha. Silaa kan ta'uu qabu seenichi bara qabsoo waayyaanee sanaa Oromiyaa guutuu keessa waan tureef sana naannessuun hin danda'ama kan jedhuun kalaqa sanaan ilaaluu danda'a jedhee yaada. Inni biraan walargee jaalalleewwan lammanii ammayyuu fi sooyyamee mana kitaabaa keessatti taasisan sana irra deddeebi'ee nutti himee sana yeroo lama yeroo tokko nutti himee akka isaan deddeebi'anii wal argan mul'isuu danda'a ture. Seenaa bal'aa kan qabate sana sunillee fooyya'uu qaba jedheen ilaala. Silaa yeroo tokko lama achitti iddoo akkasiitti wal argu jedhee bira darbuutu irra ture yaada jedhuun qaba. Hubachiisa fooyya'insa kan barbaadu yaadolee lamaan olitti kaasedha. Kanaan ala waan hunduu gaarii ta'e natti mul'ate. Haala qindaa'ina seenaas ta'e sirni barreeffamaa haala qulqullina qabuun dhiyaatee xumureera. Horaa bulaa deebana. Jaalbattee Urgeessaa hiriyaa lammii beenyaa kan ta'e innis yeroo dheeraa isa waliin hidhamee sababa dhukkuba turuu isa mudateen isaan biraa kan bahe kitaabni kun maxxanee uummata biraa akka gahuuf shoora guddaa akka baate qindeessitoonni sirna kanaa ibsanii jiru. Jaalbatteen lammii beenyaa waliin akkamitti akka wal beekan akkasitti ibse. Kan biraa ani kan jechuu danda'u lammii wajjin hiriyaadha. Baachii tokko. Lammiin fakkeenya dhaloota keenyatti akka lakkoofsa biyya kanaatti warreen 90
yuunivarsiitii galle yookaan 80 elementarii keessa turre yookaan immoo mana 2000 hojii eegalle kana keessaa dhaloota argamedha. Dhaloonni keenya kun ijoollee elementarii turre yeroo ABO'n biyya keessa ture. Waan dhaaba keenyaa kana halaalatti dhageenya ilmaan abbaan isaanii otoo isaan of hin barin irraa fagaate. Waa'ee abbootii isaanii immoo halaalatti jagnummaa isaanii bu'aa bahii isaanii dhagaa warra guddate. Ijoollee akkasiiti. Tiineejarii yookaan waggaa 9-10-11 yeroo ta'u abbaan isaa kan biraa duule akkamitti akka guddatu dimimmisa wayii keessatti akka guddatu ni beektu. Carraa guddaa qabna. Warra dhaloota nu boodaa caalaa ijoollummaa keenyatti waa'ee ABO dhageenye guddinaan dhageenye ABO'n guddaa ta'ee biyya yeroo ministeera ta'ee eenyu jedhu sana dhageenye. Ammoo otoon dhandhamin waggaa tokko keessatti nu jalaa ba'e qubee nu barsiise. Sanaan carraa guddaan waa'ee abbootii keenyaa kana dhaga'uu barbaanna. Garuu clear waan ta'e ifa waan ta'e piikcharii hin qabnu. Waan abboota keenyaa kana baay'ee hin beeknu. Fakkeenyaaf Jaal Dhugaasaa Bakakkoo as jiru baay'ee jaallannaa baay'ee kabajnaa. Yeroo baay'ee Dhugaasaa Bakakkoo jechaa tan guddadhe. Dhugaasaa Bakakkoo otoo hin ta'in maqaa isaanii Dhukaasaa Bakakkoo akka bakakkaatti dhukaasa jechaatti walitti maa guddanne mamiinu keessatti guddanne isinitti mufan. Kanaaf lammiin dhaloota keenya keessaa nama jalqabaa xurree dhaabaa argate yuunivarsiitii fireeshmaanii yeroo wal arginu ani durseetan simisteera duraa Bahar Daar ture. Lammiin faa immoo warri alfaabeetiin isaanii maqaan isaanii gaa'aan booda jiru natti fakkaata. Finfinnee yuunivarsiitiitti simatamanii simisteera duraa achi turanii. Jaalbattee daqiiqaa tokko qabda. Kaaseen ta'uu mala lammiin xurree caasaa dhaabaa argatee dhufe. Garuu lammii yoo arginu yeroo sana ijoolleedha, ijoollee baadiyyaa nama baay'ee dammaqina qabu, nama namatti hin fakkaanne, namu attenshiniitti hin kennine ture. Sana booda ani gara peedaa yoon deemni poolii bakka jedhamutti hafe kaampaasii poolii jedhamu waliin turre ani gara peedaa deeme. Achi booda waggaa 2 wal bannee 96 yeroo Machaaftuu 2 sochiin jalqabuun sana nuti barattoota wajjin sochii tokko tokko waggaa boonu yeroo sana hidhamnee ani fi jaallan amma faanallee qondaala dhaabaa ta'an jiru. Mana hidhaa gaafa gallu lammiin achitti dhufee waan ajaa'ibsiise natti hime. Naamucaan ani baay'ee xiyyeeffannaan laatiniif sun dhaamsa jajjabaa 2 naa fide. Ani bakka bu'aa barattootaa waan ture kanatti dubbate. Warri hidhamne 40 taana. ABO'n isin bira jira, isin waliin jira. Maqaan keessan sabaa irratti dubbifameera. Dhiyootti ni baatu dhaamsi lammata. Gaafa baatan gara dirree akka baatan yookaan gara biyya ambaatti akka baatan haala anjeessinee irraa kan jiru. Baay'ee na raaje lammiin qunnamtii sana qabaachuun na raaje. Lammata ABO'n Bahar Daar galaana Xaanaa Maddiitti warra hidhamee ture barattoota kana beekuun isaatii fi miidiyaa isaatti dabarsuun isaa akkasumas waa'ee keenya kuufamee gaafa baatan kun sagantaa'ee jira oonuun jedhu baay'ee nu raaje. So lammiin akkasitti hojii sana hojjechuun isaa ABO akkan kabaju na godhe. Sababni isaa nuti namoonni olii gadi sosochoonuu kan xiqqoo beekamnu turre
So hojiin siyaasaa akka nama lammiitiin hojjetamuun bare. Lammiin baay'ee faastii ture quunnamtii kompiitaraa kanarratti. Achi jaarmaa abaawoti wal quunnamsiise. So lammiin walitti dhufeenya nuufi jaarmaa keenyaatiif nama riqa ta'edha. Lammiin sana booda hidhamee mana hidhaa baatutitti afaan qawwee jalatti asoosama jedhu yookaan seenaawuma dhaloonni keenya keessa darbe barreesse akkuma maqaan yookaan taayitilichi ibsu afaan qawwee jalatti sochiin nu godhaa turre sun afaan qawwee jalatti akkuma dookumentarii irratti argitan bakka bashannanaa tokko teenyee Finfinnee keessa bakka biira Siggeefaa jedhamu tokko fa'aatti wal geenyee yoo haasofnu poolisiin dhufee yookaan waan akkasii godhu yeroo baay'eedha. Waan lammii wajjin dabarsine baay'eedha. Sasee keessan deemu waan bu'aa bahii waan nama kofalchiisu waan baay'ee keessa dabarreerra turtii waggaa 22 kana keessatti kitaaba lammaffaa du'aa fi jireenya gidduu jiru keessatti hiraarsa mana hidhaa fi rakkoo hadhaa gabrummaa uummata Oromoo irra ga'u ibseera. Miidhamtoota hidhamtoota siyaasaa addeesseera. Kitaabotni kun lamaan akka malutti nama bira hin geenye. Inni sadaffaa amma hundee gaaffii Oromoo jedhu. Gaaffii Oromoo gaaffii siyaasati, gaaffii sabaati, gaaffii sabummaati, gaaffii sabboonummaati. Fincila kolonii irratti godhame kan agarsiisu bu'uura abaa'oo wajjin wal qabatee fincilli kun sirna qabataa deemuusaa sagantaadhaan deeggaramee Oromoon jaarmiyaa jabaa tokko jalatti wal ta'ee falamaa sanatti fufsuu kan agarsiisudha. Kanaaf jaallammiin ni dubbata keessumattuu barreeffamaan. Xumurratti jaalbatteen kitaabni jaallammii akka maxxanee uummata bira gahuuf kanneen karaa adda addaan deeggarsa godhan akkasitti galateeffatee jira. Asirratti warra qooda isaanii bahan akkan galateeffadhu lammiinis waan na gaafateef maqaa isaanii dhahee galateeffachuun barbaada. Ka jalqabaa Profeesar Asfaw Bayyana, lammata Dr. Tafarii Margoo, sadaffaa irratti Dr. Kabbadaa fi garee isaa wajjin jiran Dr. Kabbadaa Fedhaa jechuu kooti. Isaa wajjin Dr. Moosisaa Hagaa, Dr. Tolawaaq Bayyana, Dr. Obbo Dheeressaa Waldayyaa, Obbo Geetaachoo Nagaash, Dr. Mo'aa Abbaa Godoo akkasumas Jaalalmaa'uu Nagaasaa fi warreen isaa wajjin jiran Obbo Zalaalam Nagaasaa, Kumee Nagaasaa, Jamaal Bakaroo fi Ashannaa fi Dii Toleraa. Dhumarratti Jaalkiyyaa Sanyiitii fi isaa wajjin warra jiran maqaa isaanii kan jaalsanyii kiyyaa sanyii qofti beeku. Warreen kanatu kitaabni kun akka kanatti akka maxxanu taasisanii gumaacha isaanirraa argameen of kollee maqaa jaallammiitii fi maatii isaatiin galatoomaa jechuun barbaada. أول سلاح حق أوان حقاتي Hundee nageeka qabsoo bahuudha as dabeechiin dabu yoomuu dhaabbataadha. Hordoftoota keenya kabajamu akka jaalbatteen haasawaa xumureen dubbii kan taasisan obboleessa Jaal Daawit Abdataa kan ta'e Jaal Mirkanaa Abdataati. Jaal Daawit yeroo ammaa jaallammii beenyaa waliin mana hidhaa sana keessatti murtee seeraa malee nama hidhamee dararamaa jirudha.
Sirna eebba kitaaba kanarraa qooda kan fudhate obboleessi Jaal Daawit Abdataa Jaal Mirkanaan jaallammii waliin wayita inni Noorwee ture akka wal beekan himuun haasawa isaa akkasitti jalqabe. Ni dhaga'ama sagaleen kiyya laa. waltajjiin takkeeti. Eeyyeen Jaal Mirkanaa ni dhaga'ama. Hayyee naaf golcha. Anillee sa'aatii keessan baay'ee fudhadhu waan lammii obboleessis Firaa'olis nu himeera. Batteenis akka hiriyaatti akka waliin barataniitti nu himeera. Ani lammii kan hin beeku akka hooggansaatiin isa beekaa, akka jaalattiin isa beekaa. Yeroo inni Noorwee ture, quba wal qabna turre. Dr. Trevor Truman faa wajjiniin taanee waan kaampeenii irratti akkamittiin Oromoo Support Groupii keessatti waa hojjechaa turre jechuudha. So yeroo dhaabni biyya galu inni biyya galee so namoonni biyya alaa jirru kun immoo biyya alaa jiraachuun maal akka ta'e ni beekna. Jireenya biyyaa namni haala itti baqatu keessaa inni garuu jireenya qananii jireenya sadoo keessaa nama barateedha. Bakka barbaade nama gahuu danda'uudha. Jireenya dhuunfaa isaati odoo jedhee garuu kana dhiisanii aarsaa kaffalanii aarsaa kaffalamuu danda'u immoo uummata kiyya keessatti hin kaffala jedhanii biyyatti deebi'uun namoota qubaan lakkaaman qofatu kana godha. Qabsoo Oromoo keessatti yoo lakkoofne eenyutu kana godhe jennee yoo ilaallu baay'ee miti dhuguma dubbachuuf jechuudha. So kanaaf dinqisiifannaa guddaan qabaaf lammiiti. Dabalataan immoo jabina isaan mana hidhaa keessatti kutannoon isaan qaban akka dallaadhumatti axiraniituma kaa'an malee namoonni kun namoota hidhaa jiranii miti. Haamileen isaanii jajjabinni isaan qaban dhugaa dubbachuuf nama ala jirurra isaanitti gaafa haasa'an jabinni yookiin bilisummaan sammuu isaan qaban guddaadha jechuudha. Kun hedduu na gammachiisira. Lammiis jaallan isaa mana hidhaa jiran hundi isaanii jabina guddaa qabu jechuudha. So kanatti Oromoon hooggantoota akkasii qabaachuu isaatti hedduu gammaduu qabaa. Gabaabumatti dura buusaa kitaabaasaa keessatti sarara tokkoon dubbisa. Waan hedduu waan jedhameef kaayyoo ijoon hojii kanaa dhugaa siyaasa Itoophiyaa keessaa dhabame yookaan ukkaanfame irra taa'ame yookaan dabarsame gara hin malletti micciirame achumaan gadadoo saboota dheeressee keessa deebi'amee akka ilaalamuuf waltajjii falmii affeerudha. So kitaaba kana bitachuun kaayyoo guddaa odoo ta'ee jiru. Kaayyoon inni jajjabaan garuu yaada marii uummata Oromoo keessatti kaasuu, gaaffiin Oromoo maali, akkamittiin deebi'a kana hunda mari'achuun barbaachisaadha. Yeroo bulchaajiin jiru kana keessatti mari'achuun barbaachisaadha kan jedhu kitaaba bitachuutiin dabalata. Kitaaba kanarratti namoonni biyya alaa jirru biyyoota jirrutti waltajjii adda addaa qopheessinee kitaabota koppii haga dandeenyu finnee kitaaba sana gurguraa. Namoonni kitaaba sana dubbisan immoo akkuma eddisee gulaalanitti haasaanitti waa'ee kitaabichaa gaaffii Oromoo ijoo irratti haasa'uun oduu danda'amee yaada jedhu himaa. Kana caalaa sanitti dheeressu kitaabni ana bira jiru jira. Namoonni United Kingdom jirtan namuu dandeessu. Koppii bakka barbaadanitti poostaadhaan isinii ergaa yookaan immoo London jiraatu taanan qaamanis dhufee isinitti kennuu nan danda'a. Isuma kana jechuu fi United Kingdomitti qaaman qophii kitaaba kana akkamittiin irratti mariin adeemsifamuu danda'a kan jedhu irrattis namoota wajjin haasofnee yoo haalli mijataa argame wanti kun qophiin jiraate ni beeksifna. Galatooma kanuman jedha. Itti aansuun haasawa kan godhan hayyuu Oromoo Profeesar Asaffaa Jaallataati. Profeesar Asaffaan nama dhimma Oromoo fi Oromummaa irratti akkasumas seenaa Oromoo ifa baasanii addunyaatti beeksisan keessaa nama tokkodha. Kitaaba Oromummaa jedhu afaan Ingiliziin barreessanii addunyaaf qoodaniin Oromoo addunyaatti beeksisuu keessatti qooda guddaa nama baatan hayyuu Oromoon qabdu keessa nama tokkodha. Profeesar sirna eebba kanarraa qooda fudhatuudhaan haasawa isaanii akkasitti taasisan. Haa ta'u baay'ee galatoomaa asirratti affeeramu koofi lammi beenyaa maqaan maanan beeka gara caalanii guyyaa tokkotti ol bira geenye isa yeroo argannee naasofne. Yeroo tokko konferensii irratti argee yeroo Finfinnee deemne
Waan an hubadhe waa'ee lammii irratti nama bishaataa nama beekumsaa fi iddoo guddaa kennu ta'uu isaan arge. Yeroo bara amma seenaa kana keessa namni akka isaati dargaggoo baay'een qilleensuma keessaa fi feesbuuk irratti oli gadi faca'u. Yoo baratan illee baay'ee gadi fageenya waa yeroo itti hubatamu miti yeroo beekumsaaf iddoo guddaan hin kennamne ta'uu isaa argina. Lammiin nama beekumsaaf iddoo guddaa kennu qabuusa maaliin beekna? Mana hidhaa keessa taa'e obboleessa isaa yeroo ajjeesan obboleettii isaa yeroo hidhan abbaa isaatti haadha isaatti horoorrisan ummata Oromoo hundumaa irratti horoorrisan disipiliinidhaan gadi taa'ee waa'ee Oromoo mana hidhaa keessatti kaa'ee xiinxaluun waan salphaa namatti fakkaata ta'an ilaalan. Mana hidhaatu hin taane iyyuu yeroo taa'anii hojjetan namni disipiliinii qabaatee gadi taa'ee hojjetu baay'ee miti. Kun maal inni agarsiisaa akka inni beekumsaaf iddoo guddaa kennu sabboonummaan isaa gadi fagoo jabaa akka sibiilaa ta'uusaa akkuma amma dhaga'aa turre karaa nama baay'eerraa dhaga'aa turre nama kutataa ta'uusaa wallaansoo Oromoof of kennuusaa ummata isaa bilisa baasuudhaaf nama kutate tokko ka'e ta'uusaa agarsiisa. Namni kun dargaggummaa isaatti namoota guguddaa Oromoo keessaa sabboontota guguddaa wallaansoo Oromoo keessatti beekumsaan iddoo guddaa waan baay'ee lafa kaa'anii darban isaan duukaa bu'a. Kanan keessumaa tokko namni beekumsaan waa'ee Oromoo irratti gadi fageenyaan waa hojjetee darbe Dr. Taaddasaa Eebbayee Oromiyaa kan jedhamu kitaaba duraa kan lafa kaa'e. Oromiyaan kun ummata Oromoo biratti iddoo baay'eetti hirame bara 91 akka ummata Oromootti hin dammaqe kan godheedha. Namooti baay'een isa booddee dhufanii kitaaba baay'ee kataban. Garuu hundee isaa lafa kaa'ee kan darbee isa. Itti aansee yeroo dhiyootti abbaa caalaa wallaansoo Oromoo irratti akkatti wallaansoo Oromoo gatti hirmaate akkatti loltuu ijaaran rakkoo guddaa ummata Oromoo irratti ga'aa ture lafa kaa'ee barreesse. Yeroo dhiyootti immoo jaallugaa saba tokko wallaansoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamaa ture. Amma ammaatti namni wallaansoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu kitaaba hin katabne. Wallaansoo irratti, aboo irratti, seenaa aboo irratti kanas duraa lafa kaa'e. Lammiin immoo isa kana bal'isuudhaan beekumsa kana hundumaayyuu afaan Oromootti hiikuudhaan akka beekumsi wallaansoon Oromoo maal akka ta'e uummati Oromoo bira ga'ee akka hubatu godhe. Wanti katabamu baay'een isaa afaan Farajjiidhaan katabama yookiin afaan Amaaraan katabama uummata Oromoo isa bal'aa biraan ga'u. Waan amma lammiin katabe dargaggoo Oromoo biraa, qotee bulaa Oromoo biraa afaan Oromoo katabuu dubbisuu dandeenyaan isaan bira ga'a jechuudha. Kun waan salphaa miti wanta guddaa iddoo guddaa qabudha wallaansoo Oromoo keessatti. Namooti beekumsaan hin deemne immoo rakkoo guddaa akkasaan qabu beekama. Wallaansoo Oromoo keessatti rakkoo guddaan kan jiru afaan Faranjiitti politikaal ignorance kan jedhamu yookiis immoo wallaalummaa politikaa. Namni Oromoo baay'een wallaalumaan waan cuubamaniif akka bishaan gabatee irraa oli gadi faca'u. Garuu warra kutate kaan qawwee lolaa kaan mana hidhaa keessa taa'e illee hojiidhaan waa agarsiisaa jechuudha. Kun baay'ee nama boonsa. Wallaansoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo gaggeeffamu kan inni jiraatee fi dhugaa irratti hundaa'uu isaa qofaatu hin ta'in namoota kutatanii ofii isaanii fi guca ta'anii uummata kanaaf akka darbu warra hojjetantu jira jechuudha. Kana keessa lammiin isa tokko. Kanaaf kabaja guddaan qabaa fi baay'een itti boona. Fakkeenya baay'ee ta'a dargaggoo Oromoo baay'eedhaaf katabuun akka barbaachisaa ta'u namni hundumtuu muuxannoo isaa wallaansoo Oromoo gadi hirmaate karaa hirmaate hundumaan waa katabee lafa kaa'uun wallaansoon keenya gara moo'ichaatti akka ce'aa deemu waan gargaaruuf dargaggooti warra akka lammii kun fakkeenya isarraa fudhatanii kitaaba baay'ee akka isaan barreessan waamicha godhaa fi galatooma waan dhaggeeffattaniif.
Egaan hordoftoota keenya kabajamu kutaan lammaffaa gabaasaa sirna eebba kitaaba Jaallammii Beenyaa ilaalchisuun har'aaf qabannee dhiyaanne hir'ina yeroo irraa kan ka'e asuma irratti dhaabuuf dirqamnee jirra. Haga ammaa waan nu faana turtanii nu hordoftaniif galanni keessan bilisummaadha. Kutaa xumuraasaa immoo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Isinii waliin kan ture ani Ibsaa Gaaddisaati. Horaa bulaa. Sabboonummaa sabaa dimokiraasii dhugaa hundaaf wal qixxummoo kaayyoo waaqaa falmannaa ilaalchi abaa'oo sabboonummaa sabaa dimokiraasii dhugaa hundaaf wal qixxummoo kaayyoo waaqaa falmannaa.